Ashamaa harka fuunee kabajamtoota hordoftoota fi daawwattoota Oromiyaa Global Media kun sagantaa oduu Oromiyaa Global Media team oduu waliin Anibsaa Gadaatiin dura dursuun oduu hangafoota balaa baabura Misritti qaqqabee yoo xiqqaate namoonni 32 du'uun dhagahamee jira. Loltoonni Eertiraa Tigraay keessaa akka bahan dhiibbaa gochaa kan turan Ameerikaa, United Nations fi biyyoonni kaan murtee loltoonni Eertiraa daangaa Itoophiyaa keessaa akka bahan murtaa'ee tarkaanfii sirriidha jedhanii jiru. Loltoonni Eertiraa sababni daangaa Itoophiyaa seenaniif TPLF daangaa keenyatti ce'uu haleellaa raawwatuu danda'a sodaa jedhuun akka ta'e pirezidaantiin mootummaa naannoo Somaalee obbo Mustafaa Umar himaniiru. Dhalattoonni Tigraay kanneen biyyootii alaa keessa jiraatanii fi deeggartoonni isaanii Washington DC fi New York keessatti hiriira geggeessaniiru. kabajamtoota hordoftoota fi daawwattoota keenya peejii keenya like, share fi subscribe gochuun odeeffannoo waayit haawaan akka isin bira ga'u gochuu dandeettu. Amoduu bal'inaan balaa baabura Masritti qaqqabee yoo xiqqaate lubbuun namoota 32 darbuu qondaalli mootummaa himanii jiru. Baaburri lamaan walitti bu'uun garaagaluun namoonni 165 ta'an madaa'uun 32 kan ta'an lubbuun dhabanii jiru. Baaburri fuuldura imalaa ture namoota hin beekamneen tasaa akka dhaabbatu yoo godhamu baaburri duubaan ture dhufee itti bu'uun balichi qaqqabu abbaan taayitaa daandii baaburaa biyyatti himee jira. Pirezidaanti Abdul Fattah al-Sisi namoota kana raawwatan adabbii cimaa akka eeggatu himaniiru. Namni maal dhibdeen malaammaltummaan yookaan sababa wal fakkaataa biraan balaa suukanneessaa kana geggeesse adabbii cimaa ilaalcha tokko malee yookaan osoo hin turin argata jedhanii jiru. Balaan kun kibba magaalaa Kaayiroo fageenya kiiloomeetira 365 irratti qaqqabe. Baaburri tokko magaalaa kibbaa Lukshoor fi buufata qarqara Meeditiraaniyaanii kan taate Aleksaandariyaa gidduu imalaa ture. Inni biraa ammoo magaalaa Kaayiroo fi Aswaan gara kibbaa Masrii gidduu imalaa ture. Ambulaansonni 70 ol ta'an bakka balaan kun qaqqabee ergamuun namoota midhaman kaasaniiru. Qaamni mootummaa dhufee waan ta'e kana ilaaluu barbaanna. Baabura jala namoota baasuu hin dandeenye jechuun namni achi ture tokko Rooyitersitti himee ture. Lubbuu oolchuuf Kireeniin maashinoota gurguddaa ol kaasuuf gargaaru akka barbaachisus himee jira. Namoonni du'aniiru warra lubbuun jirullee garatti baasnu dhabne jira. Ministeerri muummee Mustafaa Madbooliin bakkatti balichi qaqqabe daawwataniiru. Maatii miidhamtootaaf beenyaa kafaluuf waadaa seenaniiru. Ministeerri muummee Madbooliin mootummaan balaa wal fakkaatan akka hin uumamneef daandii baaburichaas akka fooyyessu himaniiru. Akka Ahirmaan Online gabaasetti ministeerri Misrii balaan baaburaa sababa hanqina suphaa fi investimentii dhabuu daandicharraa kan ka'e yeroo baay'ee ni qaqqaba. Balaa guddaa lubbuu namoota 373 galaafate bara 2002 keessaa yeroo baabura gara kibba Masriitti imalaa ture irratti balaan abiddaa qaqqabeedha jedhanii jiru. Loltoonni Eertiraa Tigraay keessaa akka bahan dhiibbaa gochaa kan turan Ameerikaa fi United Nations fi biyyoonni kaan murtee loltoonni Eertiraa daangaa Itoophiyaa keessaa akka bahan murtaa'ee tarkaanfii sirriidha jedhanii jiru. Loltoonni Eertiraa hatamtamaa fi guutumatti Tigraay keessaa bahuun lola naannichaa keessa jiru qabbaneessuuf tarkaanfiin barbaachisaadha jedhe ministeerri haajaa alaa Ameerikaa. Akka AFP'n gabaasetti ministeerri muummee Abiy Ahmed pirezidaantii Isaayyaas Afwerqii waliin erga mari'atanii booda mootummaan Eertiraa loltoota isaa daangaa Itoophiyaa keessaa baasuuf walii galuu kan himan jimaata darbe ture. Loltoonni Eertiraa Tigraay keessatti sarbama mirgoota namummaa yakka waraanaa ta'uu danda'u raawwataniiru jedhamuun qeeqamaa jiru. Koomishiniin mirgoota namummaa Itoophiyaa gabaasa guyyaa muraasa dura baaseen loltoonni Eertiraa Aksum qofa keessatti lammiilee nagaa 100 ol ajjeesuu mirkaneessuun himee jira. Eertiraa fi Itoophiyaan loltoonni Eertiraa Tigraay keessatti lolaa jiraachuu waakkataa erga turanii booda kibxata darbe ministeerri muummee Abiy Ahmed loltoonni Eertiraa daangaa ce'uu ifatti dubbataniiru. Eertiraan hanga ammaa loltoonni ishee daangaa Itoophiyaa keessa jiraachuus ta'e yakkoota loltoonni ishee raawwatan jedhame waakkataa jirti. Ameerikaan jalqaba lolichaa irraa kaasee loltoonni Eertiraa Tigraay keessatti bobbaafamanii lolaa jiraachuu ragaa qabatamaa qaba jechaa kan turte. Ameerikaan loltoonni Eertiraa Tigraay keessaa akka bahan dhiibbaa guddaa uumteetti. Loltoonni
Eertiraa Tigraay keessaa akka bahan murtaa'uunis kan dhagahame ergama addaa pirezidaantii Ameerikaa Seeneetar Chris Coons dhimma kanarratti ministeera muummee Abiyyi dabalatee aangoota Itoophiyaa waliin erga mari'atanii booda Ameerikaan loltoonni Eertiraa Tigraay keessaa bahutti dabalataan lolli akka dhaabbatu dhiibbaa gochaa turteetti. Akka AFP'n gabaasetti loltoonni Eertiraa tamtamaa fi guutumatti bahuun isaanii lola naannicha keessa jiru qabbaneessuu akkasumas guutummaa gaanfa Afrikaa keessatti nageenya fi tasgabbii deebisuuf tarkaanfii barbaachisaadha jedhe ministeerri haajaa alaa biyyattii. UK'n United Kingdom gama isheetiin loltoonni Eertiraa Tigraay keessaa bahuu jechuun ministeera Abiy Ahmed akka gaariitti ilaala jettee jirti. Ministeerri haajaa alaa UK Dominic Raab loltoonni Eertiraa tamtamaan haal duree tokko malee Tigraay keessaa bahuu isaanii arguu feena jedhanii jiru. Raashiyaan marii ministeerri muummee Abiy Ahmed pirezidaantii Isaayyaas Afwerqi waliin godhan hordofe. Loltoonni Eertiraa murtaa'an kan opereeshinii olaantummaa heeraa kabachiisuuf mootummaa Itoophiyaa durfamaa ture keessa qooda qaban daangaa Itoophiyaa keessaa akka bahan murtaa'uu isaatti gammadeera jedha ibsi imbaasii Raashiyaa Itoophiyaa jiru baase. Waliigalteen kun hojiirra ooluun isaa gaanfa Afrikaa keessa nageenya waraanaa akka jiraatu nutumsa jennee amannas jedhanii jiru. Haala Tigraay keessa jirutti dhiheenyaan hordofna kan jedhe ministeerri haajaa alaa Raashiyaa naannicha keessaa yeroo gabaabaatti haala idilee duraaniitiin deebi'ee jennee abdannas jedhanii jiru. United Nation barreessaan olaanaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii murtee loltoonni Eertiraa naannoo Tigraay keessaa ni bahu jedhu akka gaariitti simataniiru jedha dubbii himaan United Nation. Loltoonni Eertiraa sababni daangaa Itoophiyaa seenaniif TPLF daangaa keenyatti ce'uu haleellaa raawwatuu danda'a sodaa jedhuun akka ta'e pirezidaantiin mootummaa naannoo Somaalee obbo Mustafaa Umar himaniiru. Ministeerri muummee Abiy Ahmed loltoonni Eertiraa daangaa Itoophiyaa keessaa akka bahan mootummaa Eertiraa waliin waliigaluu beeksisaniiru. Eertiraan hanga ammaatti loltoonni ishee Itoophiyaa keessaa akka jiran ni waakkatti. Garuu hooggantoonni biyyoota lameenii wal arguun mari'atanii loltoonni Eertiraa achi baasuuf waliigalaniiru. Haa ta'u malee ammayyuu wantoonni hin guduunfamne baay'eetu jiru. Akka fakkeenyaatti Eertiraan dhuguma yakka waraanaa lammiilee nagaa Tigraay irratti raawwatame jedhame ni fudhatti moo hin fudhattu kan jedhu gaaffii ta'eera. Kana malees waldhabdeen daangaa biyyoota lamaan gidduutti waraana hamaa uumee ture hamma ministeerri muummee Abiy Ahmed gara aangootti dhufanitti madda waldhabdee tureera. Ministeerri muummee Abiy Itoophiyaan akka waliigaltee idil addunyaatti laficha Eertiraaf dabarsitee akka kennuutti waliigalaniiru. Haa ta'u malee kun hanga ammaatti hin raawwanne. Dhimmoota kanneen irratti pirezidaantii naannoo Somaalee fi miseensa koree hojii raawwachiistuu paartii badhaadhinaa kan ta'an obbo Mustafaa Umar sagantaa Focus on Africa waliin turtii godhaniiru. Gaaffiif deebii loltoonni Eertiraa akkamiin daangaa Itoophiyaa seenan jedhuuf obbo Mustafaan humni TPLF osoo hin eeggamin humna ittisa ajaja kaabaa rukutuun sababa ta'uun himaniiru. Haleellaan raayyaa ittisaa irratti raawwatamee fi rookeettiin humnoonni TPLF gara Eertiraatti dhukaasan hordofe. Sodaan humni TPLF daangaa keenya cehuu haleellaan irratti geggeessuu danda'an jedhu loltoonni Eertiraa ofirraa ittisuuf jecha daangaa ce'an jedhanii jiru. Itoophiyaan humni biyya alaa daangaa ishee yoo seenu akkamitti simatte kan jedhuufis yeroo sana xiyyeeffannoon ture opereeshinii seera kabachiisuu irra ture malee dhimma kana irratti miti jedhanii jiru. Koomishiniin mirgoota namummaa Itoophiyaa dabalatee dhaabbileen mirga namummaa falman kan akka Human Rights Watch fi kan haleellaan lammiilee nagaa irratti loltoota Eertiraan raawwateera jedhan gabaasa baasaa turaniiru. Mootummaan Itoophiyaa akkamiin humna alaa affeeruun lammiilee isaa irratti gocha akkasii akka raawwatamu taasisa kan jedhuuf obbo Mustafaan nageenya uummata isaa eeguuf mootummaan dirqama qaba jedhanii jiru. Haa ta'u malee tarkaanfiin seeraa kabachiisuu gara loltootaa kan cehe ammallee TPLF qabuun jedhan jiru. Lola keessatti ammoo miidhaa namarra gahuu mala jedhaniiru. Kana malees mootummaan Itoophiyaa qaamolee qorannoo geggeessuuf barbaadan waliin ta'uun yakka raawwatame qoratee tarkaanfii fudhachuuf qophii ta'uu ibsee jira. Dhalattoonni Tigraay fi deeggartoonni isaanii hawaasa biyyoota alaa kanneen biroo kaleessa Washington DC keessatti har'a immoo magaalaa New York keessatti hiriira guddaa geggeessanii jiran. Kaayyoon hiriira sanaas waraana Tigraay keessaa mormuun mootummaan United States haala Tigraay keessaa hubatee tarkaanfii inni fudhateef kallattii imaammataa inni kaa'ee deeggarsa dhageessisuuf jecha ta'uu beekamee jira. Kaanis hojiirra mala inni itti ooluu danda'u gaafachuuf ta'ullee qindeessitoonni hiriira kana gaafatanii jiran. Komishinii poolisii Finfinnee kan ta'an Geetuu Araggaa irratti yaaliin ajjeechaa geggeeffameera. Guyyaa kaleessaa galgala gama miseensotaa fi hooggantoota erga taasisanii booda gara mana isaaniitti osoo galuu naannoo Caffaaraa irratti dhukaasa itti banameen konkolaataan isaanii miidhamtee jirti. Kaanis shakkamuun koomaandaroota lama maqaan addaan hin baasne to'atamanii jiru jedhamee jira.
Waraanni mootummaa Eertiraa oraalii 27ffaan fe'amee deemaa ture Maqalee fi Addigraat gidduutti guutumatti ajjeefame. Konkolaattonni waraana keessa jiran hunduu gubataniiru. Loltoonni mootummaa Eertiraa bakka tokkotti isaa tokko keessatti ajjeefaman kun 2400 caalu jedhamee jira. Jeneraalonni waraanaa Shaabiyaa 3 ta'anis ajjeefamanii jiru. Jeneraalonni ajjeefaman kunneen ajajoota kutaa waraanaa Shaabiyaa 49ffaa 524ffaa fi 27ffaa ta'uun isaanii gaazexeessitoonni achitti argaman keessaa tokko kan ta'e gaazexeessaan BBC Maartiin Piloot barreesseera. Kabajamtoota hordoftoota fi daawwattoota keenya oduun saatii kanaaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata. Sagantaa Oromiyaa Global Media Afaan wajjin turtii gaarii.